Egaan har'aa eegalee dhaloonni hunduu ayyaana qabeettii anaan jedhu wangeela qulqullaa'icha Luqaas boqonnaa 1:48. Si faarfachuun keenya si waaqessumate durboota irratti adda ayyaana qabeetti. Si faarfachuun keenya si waaqessumate durboota irratti adda ayyaana qabeetti. Fakkii keelaalee boqonnaan argadha gadda marrumaan koo'ee keessatti madda akkan goofadhuufis daandiin koo cufamus Maariyaamaan si qaba yoomillee raafamu. Si faarfachuun keenya si waaqessumate durboota irratti adda ayyaana qabeetti. Dursee dubbateera ilmi gaadha koo naan argadha laata qulqulluu nam tokko dhugaa keessoodhaan jibbiddoo qabate dhugumayyuun jiru dhugaan onnokate. Si faarfachuun keenya si waaqessumate durboota irratti adda ayyaana qabeetti. Raafama bareecha keessa nuu dabarsee Maariyaam nuuf gaadhadhu ilma kee atisee dhaloota baramaa mallattoo ilaaluu nan taasiseen gooftaa lapheen koo qajeeluu. Si faarfachuun keenya si waaqessumate durboota irratti adda ayyaana qabeetti. Maani naaf kennamte gifti Maariyaam sin faarfadha ati haadha kooti fayyisaa addunyaa kan sirraa dhalate haadha siifaa taatu jechuun si naaf laate. Si faarfachuun keenya si waaqessumate durboota irratti adda ayyaana qabeetti. Si faarfachuun keenya si